barbaadu si jette moo utuu isheen soolanii nan jaalladha soolanii nan jaalladha jettu sanan dhumaa dabarsitee goote ishii immoo atis hin miidhamiini isheen si jaallatte taanaani gaafatadhuuti yoo isheen tole si jette ani sa'aatii kanatti fuudhuun barbaadu ani immoo nan fuudha jettee maratta si gale innaanin waa baay'ee haasotee tanan beeka miidiyaa irratti waan baheen dubbatamne jechuudha. Isa hundumaa sirraa dhaggeeffadheetan yoo isheen si jaallatte bakka bigoo akka barbaaddee jedheen callisee si dhiisee jechuudha. Isa irratti immoo darbitee immoo waan ati haasofte immoo fiikeen beekta viidiyoo dhufee na bira gales si dhaggeeffachiisaan olee guyyaa. Sababa keetti abigoo ani ammarree nadhiisi garuu sababa keetti mucaa isa nagaa kana akka miisisne sitti mee dhugaa rabbi sitti meeraan. Ati dhiira miti moo bakka sirraa biratee midhaan warreettanii dhiisaa dhiirummaa miti gaa'is dhiirummaa yoo ta'e walitti agarsiisuun danda'aman salphaadha. Maal abbaa kee maal haadha ishee dhiira maal dhiireessa haadha keetti argitee beektaa qamaadha. Dhiira maal haadha keetti beekta. Dhiira miidiyaa irratti na argita malee nama akkami gaafadhu kun wanni sitti himaa maal akkan ta'e koo gaafadhaa isa inni sinitti himaan ofii koo baasee ofii koo sinitti odeessa miti waa'ee gaafadhaan inni ofiisaa sinitti sinii galee dhiirummaan immoo obboleessa koo irratti dhiirummaa koo argisiisa miti dubartii fedheen maqaa haadha koo maqaa abbaa koo maqaa uummata Oromoo nyaadda miti si galee dhaltuu haadha rawa moo biyyan jira utuun biyya jiraadde ishii biyyan jiru maal haadha kee kan godhu barbaadde. No, isaanii ni gochuufidha dhiisatti sobanii miira keessa galchuufidha. Dhaggeeffadhaa warri yooni dubbii gidduun ofii walitti araarsitan anis araaraa hin taara dhaggeeffadhaa akka nama tokkootti jechuudha. Sooleen goddanyaa kooti soorettiinis goddanyaa kooti. Abigoo immoo sumarratti akka isaa wal galu. Inni galee akkuma tasaa wal barreessa irratti. Kanaafiyyuu abigoon dhaabbachuu qaban jedhan akka kooti. Inni galee dhiifama gaafatee waan kana keessaa duuba deebi'uu qaba. Jaalalli akka barbaade saa godhu akka barbaade. Ani koo sola እግዚአብሔር ፊሊንግ ሸነት አገርሲስቱ ራከ ማለኝ ኮን አከምቲናኒ ኦፊ ኮ አመከና ዋኒ ጀዳማ ሶላ አክስቤ ተማ ያፊን ስለዚህ ጋር ነው ሶላ ኮን ተላ ዱርቢ ተቆቱ ቸኬ ተቆና ሲሲን ኢሼን ሲጃለተ ያማ ቶሌ ሲንጀተ ጅርቲ አመኮ ቶሌ ምናምን ሚቲ ሶላ ፊሊንግ ሸነት አገርሲስቱ ራከናኒ ማለ እሺ ዋመቲ ሶሪ ኦኬ ብሉሲ la solia kamera beta setti meran namni tokko dhiiri tokko atamma fakkeenyaaf solia gaafa waami gaafi jaalala geessu waami inan bai wani jetta geessu fettu solia gaafi jaalala durba tokko geessu fettu solia qaba maal ishee laala fakkeenyaaf sitti dhiyaachuu ishee akkaataa xaba ishee ilaalcha isheen sii qabdu kolfa ishee wanti tokkoon sitti dhiyaatu miira sana sitti agarsiisti akkati gaafattuuf. Sooreen akkasi yooni sooreen nama faana walii galte taanaan hin kolfiti akka bakka maarsi jedhu si faana iyyuu wal argite taanaan hin kolfitiin taphatte amala isheen amman beekutti si gale isaa isheen kolfitee faana taphattu immoo inni gara biraatti fudhatee anyways isheen dhuftee sagalee ishee laattu rakkoon hin jiru. Yaa soorettiin waamaa gaa'es sanamma akka maatte ishee fiilingii kana natti agarsiisee mucaa waan balleessan qabu guyyaa lama wajjin bargarii nyaatee dhiira dhaba akka dhiiraatti immoo hin balleessan jedhitti dhagahamuu danda'a. Sa'aatii dheeraa wajjin dabarsanii taa'ee ija ishee keessa laaleera ta'uu danda'a taa'ee kolfa ishee xaba ishee jaallateera ta'uu danda'a wajjin bargarii nyaatanii abigoon hin balleessan. Injifannoo taragaggaa injifannoo sin taragaggaa abigoon gaafachuu danda'a. Isinii galee hopheen gastii miti kun gaa'is. Yooni maala fuufaa maala na fuufaa raan dhugaa san dubbachaa dha guys. Laayibii galuun danda'u itti. Maaliif? Hin danda'atte. Naam jedhu. Ahaa mijatachaadha. Hin mijatuuf. Maaliif? Kaleessa galteetiin ni laayibii. Mijatuun hin mijatu bakka ni torkii bira hin jirtu ta'a ni torkii eddee isheen jirtu immoo baadiyyaa miti ni torkiin hin jirudha. Olee rakkoon qabu akka nama tokkotti bira darbuu dandeenya kana hubannee garuu bor dhuftee akka isheen deebiinuu laattu laa barbaanna haalifi dhiiroo hundatti maaf qofatti isheen tokkos jammarii akka abigoon gaafatuuf iyyuu kan kakaase isheen akka amma abigoon dubbatetti jechuudha. So abigoon balleessaan qabu akka yaadetti soole sii galee abigoon balleessaan qabu ituu si teessii ma jaallatamanii soole atis akkuma kana gaaffii jaalalaa dhiyeessuu dandeenya. Ani amma dhaggeeffadhu yooni ati hiriyaa kiyyaa jaartii kee
biyya jirti ati iddoo amma jirtu kana jirta wal barina itti wal na barsiiste isheen nafaana kolfite akka isheen nafaana boossuun barbaaddaati akka isheen nafaana huruu ishee dhaabdee teessee nafaana haasotu ma dandu'eera moo ani kan ishee faana deemee nyaadhee dhuguu fi huruu ishee natti dhiibdi taanaan niitiin kee yennaan ishee dubbisu fayyaa na jetti taanaan maal naafaa gootuuf ishee faana deema asii galee nafa dhaggeeffadhu sitti nima nafaana kolfite nafaana haasote waa'ee keettime yooni nama akkasiiti yooni akkasii nama akkasii argachuu keettaatiin dhaabatte yooni jechuun nu biratti ija keenya si galee yooni akkaan qaaquutti ilaalla nuti jedheen isheetti haasaa waa'ee kee malee nafaana itti taanama dhimma maaliittiin ishee faana sii deema moo akkas akka isheen isa jettu barbaadde abi qofaan aanatu jedhee hirii ta'iiti haasa hiriyaa kooti dhageesse hiriyaa kiyyaa Sirina akka qaba. Atamma fakkeenyaaf. Gogo waa tokko sitti masolan. Atamma ammatu chiikiin kun dhuftee si bira wajjiniin teessanii sa'aatii dheeraa qabattanii nyaata gaabbastee yookaan isheen si gaabbastee fiilii bakka jiran sirratti of gadhiisteeti sammuun kee waa yaaduun dhiisa. Sirratti of gadhiisteen akkamii na dhungatti moo narra ciisti moo si galee maalidha fedhiin isheen natti argisiistu sana taanaan irra ciisteetti isa dhungatteetti taanaani okay sana gootee jirti dhungattee taanaan immaa dhumaadhaan soolan dhungattee taanaan irra ciistee taanaan immaa maal qabda biraan qabdu mama isa kan barbaadde reeti isa kamidha mee amma fakkeenya miirri ani amma dhiira ati fakkeenya durbasti na argisiisime miiricha na argisiisa. Okay, nama gitu. Kayaknya apa sih? Soretin amma akka riyaatti. Ana tu soretin ana mana aku dapat kayaknya sitan erga. Ati mau god denya aku. Amma tu soretin faana TC hotel TC. Saya tu kalau dua miti sosial masadi amma sangkun nakani burgerinya ada. Burgeri gabbas ini mucane. Achi tu largani thani saati kira tabatan. Agifat achi bani wali faana deman. Saati kana kesatti durba dashe. Durbi gaafa firii taate even durbi itti hidhattu qofa illee dhiirri maatii yaada beektaa sammuusaa na jaallattee ituun gaafa dhiinan jidduutti yaada. Amala dhiiraan sitti. Dhiira baalageedha kan. Dhiira baalagee akka kanaati jechuudha sii galee. No. Ati sanuma ati sinama waan amma siinis sii galee. Ani akka kiyyatti dhaggeeffadhu. Akka kiyyatti haadha manaa keenatti ergitee dhaggeeffadhu. Haadha manaa keenatti ergitee bakka isheen gahuu qabdu geessisee suuqii isheen bitachuu qabdu suuqii sana geessisee yoo mana geessisuu qabaadhe mana geessisee waan nyaatamoo jiraadhe nyaadhe mana kooti laatee deembaasii galee malee dhimmalti nani taa'ee ishee faana gorora koo coccobsaa taa'ee intin heeduuf hin qabu sii galee dhiira waan taateef tasa giddiyyuu qabachuu dandeessaa beeki isheen dubartiidha beeki humnaanuu qabachuu danda'a. Amma intalli kun amma tu dhuftee si bira dhuftee nagaa kasi gaafattee bakka fuula ishee nyaara ila akka kanatti tokko saattartee akkam nagaadhaa ani riyaayyooniidha siin jettee kaza waa biraa sitti naasoftu hin nyaattu bakka jedhi bakka naarii fadhaattee si biraa sokkiteeti ati fiilingi tokko illee hin qabaattu. Okay? Isheedhaaf jechuudha. Garuu isheen teessee wajjin kofaltee tashkoromamte. Namni gaafa jaawal arguu fi inni miidiyaa tokko hin solee. Gaafa fiillee fiitii teessu inni waan meeqa ishee ilaalaan ishee uffata meebii uffata isheen uffattee alaabaa isheen uffattee lattuu ta'uu danda'a. Waan meeqa toluu danda'a. Gaafa haasoftu gaafa isheen teessee kokkofaltu taphattu immoo sammuun dhiiraa maal yaada? Sanatu sammuu yoo gaafa dhiinan jidduu yaada jalqaba. Abbaa manaa qabdii miti. Yoo maqabaatte yoo shawwadattee nafaana intinii ta'uu dandeessi jedhee yaada solee dhageeffadhu. Sigale ye baasee kan diltee miidiyaatti bee maaliifidha kan mucaa kana hin gaafate hin didde gaafa isheen didduutu humnaa ol ta'e waan tichatu jechuudha. Bakka kun jechuun ikkoo baalageen akkasii ikkoo obboleessa koo haadhoma kootuu taate iyyuu ani yoon iddee biraa jiraadhe waan akkasii goota jechuudha bakka waan akkasiiti sigale. Ani እግዚአብሔርን baay'ee ishee jaalladha soodha. Har'as taana booris nan ishee jaalladha waan hin qabu kun ግን bakka Arrestanan boris tanan nan jaalladha. Naafiyyuu wanta sitti dhufu hundaan fudhattaa jechuudha. Tokko sirra ga'uun fudhatta. Habibu. Anammayyuu yoon itoo ati beektamte ammayyuu anammayyuu manaa waan jiru foon haadha koo. Sitti mee viidiyoo jedhee
takkati viidiyoon hojjenne beeka akkaawuntii kana takkati waa gadhiisaan jedhe nan beeka garuu kana hunda kan fidate si mataa keedha. Kuni ani tun jaalladhu ta'e jechuudha. Amma sitti mani miti ageessetamti sittani man masaa baasii waan dhuma ageessetamti ani akkaawuntii isa tokko laadheeraa fi duraan sitti mani soolanti mani miti baga geessan bakka natu laatee tun jaalladhu ta'e akkaawuntii kana laadhaa soola yoon ati beekta akkaawuntii guddisuu amma man namni atirikii hojjechuu isaadha ammas itti sooliin akkaawuntii sadii qabdi haadha manaasaa fillaanne inni moroo mantikii godhaara akkaawuntii sabbaabu malee. Abigo. Naa kennine ette yooni naa kennine ennaan siin kennuun jedhe maaliif ette sii galee maaliif ennaani warning irra jiru akkaawuntiin koo warning irra jiranii lamaan isaanii iyyuu hin gubatu gubachuu danda'anii fi ishee xinnoo sanan guddisaa ennaan sakuma 38 sana siin guddisaa hin guddisna wajjin hin teenye hin guddata yoo liivitti galte viidiyoo hojjettee teenyee waa sunee hin guddata jedheen sii galee jennaan soolanna dide jettee tittimteetti ani siin kenna jedhee jedhan ani sii kenna ani laman qaba ani tokko sii kenna jedhee jedhan ijoolleen immoo bira jiru sii galee akkaawuntii keessa kana dhiisiiti isa guddaayyuu kenniif nan ilaallatu akkaawuntii kee miti birri akkaawuntii keerra jiru galagashiiti kenniif nan laallatu ani maqaa soolan hin tuqin maqaa koo toqtee maqaa koo waan ani siin gooneen waan ani siin hin jenneen na nyaatta waa'ee koo haasofta taanaan lafa si nyaachisiisan as taa'ee jechuudha kanan beekta beektamuun beektu kana jaalasii biratti na qabe waan rabbi akkas ture kadhadheen jalaa baasanis so erga kana jeetta ta'e geeta'uun miti mucichi dhufee si qabe maqaa isaallee barre garuu ana kadhadhee jilbasaa qabadheen hin dhiisise amma waa baay'ee naasunu dhaggeeffadha ani miidhama mucattii kanaan barbaadu suma dhugaa waaqa lafaa dubbachuun miidhama isheen barbaadu mucaa kana si galee maaliif ennaan akkamitti akka nuti guddannee nan beeka bareecha waanta ta'eef garuu immoo akkamitti ati isheef jecha sooreef jecha waa'ee koo waan nama haasawaa waa'ee koo waan gadhee haasaa ati akkamiin isheetti soolan akkas akka hin jedhamu si galee hin jedhamu waanuma kana qofa dhiisi waan kana dhiisi waan biraa miti si galee anis akka nama tokkotti waan asirra jiraate abigo Gumi dan serang ayu itu reila boruftan yo wan to kosrage soran tiga tahun mang kabu ani 3 tahun mang kamu ndi ke 3 tahun mang kamu sore tim mata shelle jechur mali fennan mucaan simbarbar jette dubbattetti humnani tade martati okay masmalaria zacha ke dagenye akkamma obboleessi she afani funyani ndadde police taba bultemon bulleti isafan ani gamentore wajjin Dubbaddu police taba bultemon bulle balbala sani demte barnota sin ta'u resiif barnota sin ta'u siddikina qabattenna Neti ani immoo likkisin qabadha gaamma kanaa booda dhaggeeffadhu si galee isa awayna timmo jaarsummaa dhufte no jaarsummaan dhufe guys anamad warri na arabsaatani dhaaba okay ana waanan balleesseen qabu an jaarsummaan ta'a abigos solani